Mohamed Salah, Virgil van Dijk fi Trent Alexander-Arnold kontraata kilabicha waliin qabu dheeressuudhaaf jedhameeti jira. Mohamed Salah lammiin Egypt kun ga'umsa ajaa'ibaatiin bara kana kilaba kana tajaajilaati kan jiru. Inumaayyuu torbeewwan dabarsine kana keessa Liverpool kontraata naa dhiyeessuu dhabuu isaatti nan gaddeedhee dubbatee ture. Sana booda kilabichi gaafii akka dhiyeessee fi kan himame amma Mohamed Salah warra Zarreers waliin turuudhaaf waggaa lamaan kontraata isaa dheeressuudhaaf akka ta'edha. Gabaasni kun kan addeessu taphataan gana 32 kun waggoottan lamaan dhufan Anfield ni turaaf eegame jechuudha. Van Dijk fi Trent Alexander-Arnold akkasuma taphattoota waliigalteen isaanii akkuma Mohamed Salah bara 2025 xumura bara kana goolabamuudha. Taphattoonni kunniinis kontraata isaanii ni dheeressuu fi kan eegamu haasaa akka eegalanis ibsameeti jira. Alisson Becker fi Thiago Jota gara shaakalaatti deebanii jiru kun oduugaa klaba Liverpool tapha Champions League Europa marsaa jaffaadhaan boru Girona waliin taphatu gara Spain imaluudhaan tapha kanaaf koleegaan klabicha Alisson Becker fi akkasuma taphataan sarar fuuldura Thiago Jota shaakala guutuutti waan deebaniif hiriiruu danda'u jedhameeti jira. Alisson Becker lammiin Brazil kun midhama isa mudateen ji'a tokko oliif diriiraa fagaateeti kan ture amma gara taphaatti deebi'eeti jira. Federico Chiesa ammas gara shaakalaatti hin deebine midhama irraa bayyanatee jira garuu sababa dhibeetiin shaakalaatti akka hin deebinidha kan ibsame. Mohamed Salah, Virgil van Dijk fi Trent Alexander-Arnold kontraata kilabicha waliin qabu dheeressuudhaaf jedhameeti jira. Mohamed Salah lammiin Egypt kun ga'umsa ajaa'ibaatiin bara kana kilaba kana tajaajilaati kan jiru. Inumaayyuu torbeewwan dabarsine kana keessa Liverpool kontraata naa dhiyeessuu dhabuu isaatti nan gaddeedhee dubbatee ture. Sana booda kilabichi gaafii akka dhiyeessee fi kan himame amma Mohamed Salah warra Zarreers waliin turuudhaaf waggaa lamaan kontraata isaa dheeressuudhaaf akka ta'edha. Gabaasni kun kan addeessu taphataan gana 32 kun waggoottan lamaan dhufan Anfield ni turaaf eegame jechuudha. Van Dijk fi Trent Alexander-Arnold akkasuma taphattoota waliigalteen isaanii akkuma Mohamed Salah bara 2025 xumura bara kana goolabamuudha. Taphattoonni kunniinis kontraata isaanii ni dheeressuu fi kan eegamu haasaa akka eegalanis ibsameeti jira. Alisson Becker fi Thiago Jota gara shaakalaatti deebanii jiru kun oduugaa klaba Liverpool tapha Champions League Europa marsaa jaffaadhaan boru Girona waliin taphatu gara Spain imaluudhaan tapha kanaaf koleegaan klabicha Alisson Becker fi akkasuma taphataan sarar fuuldura Thiago Jota shaakala guutuutti waan deebaniif hiriiruu danda'u jedhameeti jira. Alisson Becker lammiin Brazil kun midhama isa mudateen ji'a tokko oliif diriiraa fagaateeti kan ture amma gara taphaatti deebi'eeti jira. Federico Chiesa ammas gara shaakalaatti hin deebine midhama irraa bayyanatee jira garuu sababa dhibeetiin shaakalaatti akka hin deebinidha kan ibsame.